Wangeela Maatewos boqonnaa 28 lakkoofsa 18 irraa kaaneeti dubbifannaa 16 irraa kaana. Bartoonni 11 immoo Galiilaa keessaa gara gaaraa isa Yesuus wal argan isaaniin jedhe sana dhaqan. Yeroo isa argan hin sagadaniif kaan garuu hin maman. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqa irratti lafa irratti anaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa Abbaaf kan Ilmaatti kan Hafuura Qulqulluutti isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo amma bara dhumaa baraatti guyyaa hundumaa isaan wajjiniin nan ta'a jedhe. Isaan wajjiniin nan jira jedhe. Gooftaa Yesuus Kiristoos namoota 11 bartoota 11 irra ta'an jechuudha. Kan akka Maatewos, kan akka Yohaannis, kan akka Phexros fa'aa irra jedhaman fa'aa Yihuudaan keessaa beera. Yeroo sana namoota 11 kanaan dhaqaatii maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluutti barsiisaatii duuka buutuu koo godhaa. Namoonni dhuma jireenyaa isaa wajjin nan ta'a jedhe. Kun ajaja Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateedha jechuudha. Namni jireenya Yesuus Kiristoos duukaa bu'u jalqabaa dubbii Waaqayyoo bira dhaqa. Egaa dubbii Waaqayyoo bira dhaqe booddee immoo dubbii Waaqayyootiin immoo hin qullaa'u, hin fayyu, hin amanu. Isa booddee yakkiif cubbuun isaanii hundumtuu akka dhiifamuuf maqaa Yesuusitti amanu. Dhugaa dhagaan sana immoo hin baratu. Isa booddee kaasan immoo hin cuubamu duuka buutuu tokko ta'uudha. Hamma bara dhuma jireenya isaanii wajjin naasaa wajjin nan taa'edha. Waaqayyo warra amanan, warra isa duukaa bu'an, warra ajaja isaa raawwatan duukaa hin bu'a. Galanni isaaf haa ta'u. Kanaaf isin warra carroomtanidha. Carraa Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isin qaqqabe, Gooftaan Yesuus Kiristoos carraa isinii kennedha. Dargaggoonnis warri ijoollummaatti jirtanis karaa hundumaa warra Waaqa carraa isinii kennedha. Isa jalqabaa irratti Waaqayyootu carraa jireenyaa isinii kenne. Carraan jireenyaa immoo horiin hin argamu. Gooftaa Yesuus Kiristoos amanuu argama. Eqaatii cuuphaatii bartoota koo godhaa'edha. Maqaa maaliitiin? Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokko maal godhaa? Isaan cuuphaa. Hamma dhuma bara jireenyaatti ani immoo isaan wajjin hin jiraa'edha. Waaqayyo isin wajjin hin jiraa jechuudha. Kanaaf cuuphaa irratti Hafuurri Qulqulluun yeroo bishaan keessa keenya isin cuubnu kana Hafuurri Qulqulluun mallattoodhaan isin mallatteessa. Bishaantu isin mallatteessa tun ta'in Hafuurri Qulqulluu mallattoodhaan isin mallatteessa. Inni kun milikkitadha. Hafuurichi garuu karaa hin mul'atiin, karaa foon keessa hin argiin isin mallatteessa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Cuuphaan egaa kan inni bakka bu'u Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kan inni dubbataa ture yeroo inni waggaa 30 ta'e Yohaannis cuuphaan na cuubii jedhe. Yohaannis garuu akkamitti si cuubuu danda'a? Lakki isin cuubuu jedhee dubbateenaan na cuubedhee Yordaanositti of geesse. Yordaanositti gaafa Yohaannis dhaqee cuuphu Hafuurri Qulqulluun samiirraa akka gugee fakkaatu naqee irra buufatee ilma koo isa jaallatamaa isanii fo'adhe jedhee guutummaa jireenya isaa irratti labsii guddaa tokko labse. Cuuphaa sana booddee Gooftaa Yesuus Kiristoos hojii isaa jalqabe. Cuuphamuun haareffamuudha. Cuuphamuun lammaffaa dhalachuudha. Cuuphamuun duuka buutuu Kiristoos Yesuus ta'uudha. Kanaaf isin duuka buutuu Kiristoos. Bishaan dhiqachaa ooltu miti yeroo baay'ee. Shaaworii dhiqataa ooltu. Isa miti kun. Amma kun dubbii Waaqayyoodha. Ajaja Kiristoos Yesuus dubbateedha. Namni cuuphameef namni amane hin fayyaadha. Namni amane namni cuuphame hin fayya. Amantiin keenyatti aansee mallattoon cuuphamuudha waan ta'eef. Hafuurri Qulqulluun gaafa isin cuuphamtan yakka keessan cubbuu keessan hundumaatti isin qulleessa. Kan waamu miti akka isin jabaattanii dhaabattaniif Hafuurri Qulqulluu isinii erga. Mee akkas jedha Hafuurri Qulqulluun naaf ergama jedha. Jedha ammas Hafuurri Qulqulluun naaf ergama jedha. Isin warra carroomtanii kanaaf seexana jalaa baatan, du'a jalaa baatan. Hamma har'aatti illee wanti isin harkisu hoo jiraate kana booddee isin duukaa hin balu. Bishaan kana duukaa bishaan kana keessa gaafa lixxan isin duukaa hin ba'u. Hin awwaalama isinirraa. Hin du'a isinirraa. Gooftaa Yesuus hafuura isinii kenna. Ayyaana isinii kenna. Jabina isinii kenna. Humna ittiin isa wajjin deemtan Gooftaa biraa hin argattu isin. Haalelooyaa. Kanaaf Waaqayyoon hin kadhanna. Ulfaana Waaqayyoon kadhanna. Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa biyya lafaa isa taate qulqulluu bara baraan jiraattu guddaa si galateeffanna galanni siif haa ta'u. Carraa ijoollee kana waan laatteef ulfaadhu. Hafuura keetiin sagalee keetiin waamicha gootee fi har'a carraa fayyinaa kenniteef. Carraa fayyinaa argatan kana keessatti immoo akka jiraataniif yaa Waaqayyo har'a guyyaan isaanii guyyaa gammachuu guyyaa galataa gooteef jirta. Galanni siif haa ta'u. Eqaa cuuphaa barsiisaa bartoota tokko godhaa. Ani immoo dhuma jireenyaatti isaan wajjinan ta'a jetteetta. Ijoollee kee kana wajjin ta'uun jaalala kee haa ta'u. Isa macaafni jedhe isa dubbiin kee dubbatu raawwachaa jirra. Jaalalli kee irratti haa ta'u. Hafuurri kee namummaa isaanii guutummaa isaanii haa dhuunfatu. Yeroo bishaan kana keessa buufaman hafuurri kee qulqulluun eenyummaa isaanii haa bitu. Haa bitaman. Haa guutaman. Hafuurri kee inni qulqulluun inni fayyisu inni geeddaru namummaa isaanii haa buufatu. Gooftaa Yesuus Kiristoos kadhadheera. Isaa wajjin ta'i. Ayyaanni kee isaan haa mallatteessu. Bishaan kana booddee bishaan ittuu hin ta'in hafuura keetiin kan geeddarame haa ta'u. Dubbii keen kan geeddarame haa ta'u. Inni amma agarru foon keenya ilaallu kun bishaan yoo ta'u iyyuu amma garuu dubbichaan hin geeddarra. Waan isin maqaa kootti waamtan hundumaa irratti hin argamatteetta. Maqaa Yesuus Kiristoos bishaanichi kan geeddarame haa ta'u. Bishaanichi kan eebbifame haa ta'u. Hafuura kee qulqulluudhaan kan guutame haa ta'u.
kana keessa kan lixee hundumaaf maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hafuura haaraa, hafuura fayyinaa, hafuura mo'ichaa ta'e kan muudame haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin.